Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa fayyaa jirtu warreen amantii biroo nagaa keessan fayyaadhaa jirtu isinin jedha. Akkam jireenyi maal fakkaata isinin jedha. Ana biraan baay'ee gaariidha. Gidduu kana nagaa baay'ee bal'ee turre dhiifama wajjin. Har'a barumsa addaa tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Barumsa illee waan gabaabduu takka jechuudha. Barumsa suniin maalidha? Akkuma agartan laal ama pirestoorii kan jedhamu barreeffama aappiilee kana yookaan barreeffama miisejii dhufannu karaa ingilizii akkasumas karaa aappiilee kan jalatti fakkeenyaaf barreeffama qubee gurguddisuuf fakkeenyaaf amma pileestoorii kana googilii kan qabatanii barreeffamni isaa fakkeenyaaf hin mul'atu ta'a. Kanneen adda baafannee akka barreeffama gurguddaa nu ta'uuf kan guutuu isaa jechuudha. Maaliif akka barreeffama gurguddaa nu ta'uuf godhatudha. Fakkeenyaaf diispiilii jala deemnee akka sirreeffachuu dandeenyu seetingii jalaan jira. Isaan isiniif qabadhee dhufe akkaataa isaallee egaa akkuma waliin ilaallu ta'a. Akkuma warri yuutiibii kiyyaaf illee haaraa taatan laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa jenna. Warreen immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gootanii jirtan immoo akkasumas irra deddeebitanii ilaaluudhaan viyuu akka nuuf ilaaltan barbaanna. Inni biraan immoo sheer gochuu fi laayik gochuu illee hin dagatinaan jira. Akkasumatti haasaa isin dheeressuu kiyyaan duratti egaa walumaan kan deemnee ilaallu ta'a. Amma wanni nuti ilaallu aappiilee barbaadu jechuudha. Seetingii keessatti seetingii keessaan sirreessuu dandeenya. Akkasii gaa amma kunoo karaa seetingii keessa akkamittiin barreeffama xixiqqaa kan akka gurguddaa ta'e namoonni tokko kan jijjiiraaf hin agarreef illee gaarii akka ta'uuf jechuudha. Kanatti ammas seetingii argachuu kanneen booda ni agartanii jedheetii yaada diispiilii kan jedhamu laa weelparii kan jedhamu kana jechuudha. Weelparii kana biratti hooma iskiriin isaa guutuu kan jiratti erga dhufneen booda dhiifama sorry diispiilii jechuu kiyyaadha. Kanooti amma akkuma agartan zoom iskiriiniitu jira. Akkuma arguu jirtan kana walumaan ilaaluu jirra jechuudha. Kunoo fuul iskiriin app kan jedhu kanaa fi kun aappii fuul kun immoo zoomii isaati. Agartanii jirtan amma kunoo barreeffama xiqqaadhaan fayyadama. Bakka jedhu kanaaf welkaam bakka ilaaluu jirtan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa gurguddisuu barbaade kunoo akkuma bakka jalatan agartanii jirtan. Iskiriin zoom bakka jettu kana akkana babal'ifatan jechuudha. Kun barreeffamoota adda addaatu fakkeenyaaf jechuudha kan aappii miti. Ergaas dhufnee barbaade xiqqaa kana amma irra guddisu barreeffama qubeelee xiqqaa kana ispeelingii xiqqaa kanaan fedha. Isin immoo kan barbaadan lama qaban sadaffaa gadhumaarra kaa'uu dandeettan jechuudha. Kanas ilaallee illee dandeenya ta'u. Akkuma agartan guddifadheera amma seetingii jala duuba deebi. Lama barreeffamni qubeen akka duraatiin guddateera jechuudha. Amma fuul iskiriinii kana jala fuul iskiriin aappii kan jedhu kana illee dhufneetti tokkoon eeggata. Aappiin guutuu irraa itti godhamuu barbaachisanidha. Yoo dhiisnes rakkoon qabu jechuudha. Amma erga dhuftanii booda istaayil aappii saayizii jala dhuftanii erga saayizii jala dhuftanii booda kuno maayin teekist bakka jedhu kana jechuudha. Akkasittiin argatanii jirtan akka barreeffama qubee gurguddaa ta'e jechuudha. Amma dudduuba deebina walumaan ilaalaa jechuudha. Kunoo barreeffamni kiyya duraatii fi qaammaa tokkootii jechuudha. Haalaan mul'atu danda'a akkuma argaa jirtan sammuu Google, Microsoft, Play Store, Samsung kana akkuma agartan jechuudha. Barreeffamaalee gurguddaa fidee jira jechuudha. Amma deebi'eetiin achumatti xiqqeeffadha. Waan inni akkasitti feene xiqqaa waan na wayii jechuudha. Kunoo lama akka agartan ilaala. Yoo barbaadnes akkatti zoom iskiriin amma dura akkanaa duratti xiqqoo takka ture barreeffamni kun amma barreeffama gurguddaa na fidee jira jechuudha. Kanadha barreeffamni keenya irraa kan waliin ilaaluu yaalle saayizii isaanii xiqqeeffadha jechuudha. Waan akka hin feene haga fedheen jira haga giddu galaalee jira akkasitti xumurra jechuudha. Aannan irra guddaa xiqqeessee waan fayyadamu akkasitti fayyadamu. Eegaan waan caqastaniif waan dhaggeeffataniif hedduu galatamaan isin jira. Akkuma kanas warreen immoo miidiyaa kiyyaaf haaraa taatan barumsa hedduutu jira ammallee. Irra deebitanii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu dagatinaa nu jajjabeessaa jennaa. Kanaafuu haga barumsa biraatti walitti deemuutti turtii gaarii.